Safuu 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 Seeraa. 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 Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu. Safuu keenya eeggannee seeras kabajnee akka jiraannu sagantaa Safuu Seeraa. Seerri safuu qaba safuunis seera qaba jennee yeroo hundumaa torbanitti al tokko sa'aatii kan isinii dhiyeessinu kunoo qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii daqiiqaa 30 sagantaa keenya akka daawwattan kabaja guddaan isin affeerra. Yoo yaada qabaattanis karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 0114708080 haloo nuun jechuu dandeessu. Karaa ergaa gabaabaas akkasuma nuun ga'uu dandeessu. Gaaffii fi yaada qabdan hundumaa dhimma seeraa irratti jechuudha. Egaa torban kana kan nuti qabannee dhiyaanne jechuudha har'a jechuudha. Kan nuti qabannee dhiyaanne odeeffannoo qabnaa, walaloo qabnaa. Kana malees immoo gara godina Booranaa magaalaa Yaa'abal'ooti yaada uummataa kan qopheeffanne qabna. Walduraa duuba sagantaa kana isinii dhiyeessina. Kanaafuu nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan kabaja guddaan isin affeerra. Ispoonsarii sagantaa keenyaa immoo ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaati. Ejensiin kun gandaa jalqabee taateewwan galmeessaati kan inni jiru. Taateewwan kana galmeessaa taateewwan galmeessisuun immoo mirga qofaatu hin ta'in dirqamadha jedha. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa keessumaa manneen barnootaa keessatti akkuma farra malaammaltummaa kana utuu beeksisuun jalqabame baay'ee gaarii ta'a. Maaliif daa'imman akka galmaa'uu qaban mirga isaaniillee akka beekaniif xinnummaa amma jalqabee utuu beeksisaa deemtanii gaarii ta'a waan ta'eef kanneen manneen barnootaa keessatti barsiistan waa'ee ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa daa'immanitti utuu himtanii gaarii ta'a dhaamsa keenyadha. Amma ittaansinee odeeffannoo isinii dhiyeessinaa illaa muda jennee isin eegaa jira. Turtiin keessan ammas nu faanaa ta'u seerri safuu qaba safuunis seera qaba. Redeebiin akkam jirtu hordoftoota keenya qophii safuu seeraatii yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu raga qabnetti jirra. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin egaa Ameerikaa bulchiinsa Ariizoonaatti tola ooltonni 4 bosona daangeffamee fi seenuun dhorkaa ta'e keessa seenanii nyaataa fi bishaan dhugaatii ol kaanii bahuu isaaniitiin to'annoo seeraa jala oolanii jedhama. Ameerikaan bineensota bosonaa lubbuu baraaruuf jecha iddoowwan adda addaatti bosona daangessuudhaan namoota irraa tiksiti. Bakkeewwan kanneen keessaa tokko kan ta'e bulchiinsa Ariizoonaatti kan argamutti tola ooltonni 4 nyaataa fi bishaan dhugaatii qabanii kan seenanii. Kunis egaa baqattoota biyya Meksikoodhaa gara bosona kana seenanii sanaanis immoo gara Ameerikaa seenuudhaaf socho'aa turan kanneen beelaan lubbuun isaanii darbuudhaaf jiru isaan baraaruuf jechadha kan isaan dalagani. Baqattoonni hedduun egaa karaa bosona kanaa seenanii achitti danqamanii sababa beelaa fi bishaan dhugaatii dhabuutiin lubbuun isaanii akka darbu gabaasichi ni mul'isa. Tola ooltonni kunneen egaa kan himatamanis seeraan ala bosona seenuun akkasumas immoo nyaataa fi bishaan achitti dhiisanii bahuu isaaniitiinidha. Hanga hidhaa ji'a 6 fi $500tiin adabuu akka danda'anis himanni irratti baname ni mul'isa akka gabaasiyyannetti egaa. Tola ooltonni kunneen garuu lubbuu namaa baraaruudhaaf sochiin nuti taasisne kuni kan yakkamtoota nu jechisiisu yoo ta'e nama ta'anii argamuun iyyuu gaaffii keessa nama galchaa jechuudhaan mormii isaanii ibsanii kan isaan jiranii yeroo dhiyoottis mana murtiitti akka dhiyaatan gabaasni poolisichaa ni mul'isa. Odeeffannoo keenya kan lammataatiin United Arab Emirates namoota walqixxummaa dubartoota irratti hojii fooyyee hojjetan jajjabeessuudhaaf badhaasa kennite damee 3 dhiirota injifatee jedha gabaasichi qaba. Keessumattuu egaa United Arab Emirates dubartoota ciccimsuudhaaf fi akkasumas gara hooggansaatti ol fiduudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjechaa kan jirtu kanneen keessaatti egaa namoota achi keessatti qooda guddaa hojjetanii fi fakkeenya ta'an jajjabeessuuf badhaasa kan kennitu ni ta'a. Kanneen badhaasichaa fudhatan keessaatti tokko kan ta'an Lieutenant General Sheikh Saif bin Zayed namni kuni itti aanaa ministeera muummee fi ministeera dhimma biyya keessaati. Hojiin isaan badhaasa akka kana akka argatan isaan dandeessisu immoo dubartoonni humna waraana biyyattii keessa jiran heeyyama yeroo da'umsaa akka argatan imaammata haaraa baasanii hojiirra oolchuu isaanii akka ta'e gabaasichi kan mul'isu. Akka gabaasa baankii addunyaatti lammiilee biyyaalee baha giddugalaa keessaati
kanneen hojiirra jiran keessaa dhibbeentaa 22 qofadha dubartoonni. Haa ta'uti garuu United Arab Emirates keessatti dhibbeentaa 46 walakkaa kan caalan ta'uusaa gabaasni mul'isa. Akka addunyaattis egaa walumaa galatti average yookaan immoo giddu galaan kan jiru dubartoonni dhibbeentaa 49 akka ta'an gabaasni CNN ni mul'isa. daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Taateewwan torban kana ta'e keessaa inni ijoon kanneen abbootiin gadaa keenya dhimma jaarsummaa nageenya biyyaa irratti xiyyeeffachuudhaan taasisaa jiranidha. Magaalaa Finfinneetti taa'ameera akkasumas immoo magaalaa Amboottis taa'ameera. Kun baay'ee kan dinqisiifatamuu qabudha. Nuti ijoollee abbaa gadaa ta'uu keenya, araaratti amanuu keenya, nuti ilaaf ilaameetti amanuu keenya kan agarsiisu waan ta'eef abbootiin gadaa keenya hayyoonni, wayyoonni hojii isaan hojjetan baay'ee kan nama gammachiisuu fi namoota kaaniif illee fakkeenya kan ta'udha. Yeroo baay'ee hin kaasna nuti addunyaaf sirna dimokiraasii fakkeenya ta'u nutu kenne jechaa haala jirrutti nuti yeroo as keessatti waan adda addaa uumnu gaarii miti waan ta'eef araara keenyaan fakkeenya taanee mul'achuuf kanneen abbootiin gadaa raawwatan kun baay'ee gaariidha. Kanuma wajjin wal qabsiisnee gara godina Booranaa magaalaa Yaa'abal'ootti hojiidhaaf yeroo deemnetti maanguddoota gaafanneerra namoota adda addaa gaafanneerra. Seerriif safuun akkamittiin walitti dhufaa jenne gaafanneerra. Booranni immoo akkas jedha ceeraa fokkuu jedha. Booranni egaa biyya seenaa, biyya aadaa, biyya safuu, biyya wayyuu, biyya hayyuuti Booranni. Kanaaf isaanii wajjin egaa turtii kan taasisee fi namoota adda addaa kan gaafate Ooliyaad Bariisoo Jimaa Baabsooti. Daqiiqaa muraasaaf isaanii wajjin turtanii ana wajjin deebinee wal argina. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Maqaan kee Gudooyyee Godaanaa godina Boorana aanaa Yaaballo gandidii Yaaballo gaheen hojii kiyyaa bakka bu'aa uummata. Amma akka aadaa seenaatti aadaa Oromoo kamuttu fakkeenya laallee fa dubbachuun haadha malee wayaa uffannaa hin taane hojjefachuun haadha malee fakkeenya aadaa nama gargar qaba waan aadaan tante aadaan Oromoo ta'an fakkeenya dubartii Boorana yoo taate gammee qabdi fakkeenya akka nadheenii hammataan cibrattu tarrii jedhanii asitti cibratti yoo fuudhan jaalla cibratti dudduubatti mataa kiyyaan cibratti agin fuudhiin dubartiin tokko mataan cibri dhoowwa qilqillee naqachuun dhoowwa aadaa keenyatti gaaf immoo fuudhan jaallan cibratti jaallan duubaan mataa cibratti keenya iji tokko lama akkas jaalla cibratte dudduubaan mataa cibratti dubartiin qulla deemuun aadaa keenya barbaachisaanitti afaan hin taane dubbachuun fakkeenya afaan am lafa bu'u afaan ammoo kan dubbachuun aadaa keenya dhoowwa safu. Aadaa tan isiin gargar jirti namummaan Boorana kunu aklam jira fakkeenya aklam jira raabaa jira kuusaa jira ijoollee fuuchuu jira fuuchuun tunini yoo qara dhalatanii hin kuusanii dudduubatti doori kare kuusa. Anaan fakkeenya akka aadaa tiyyaatti ilmaan tiyya qara dabballee arraaba
akka abbootii gadaa kura jaarsa konfaa guulumaa qabaan. Deebisee an cibradde innaan ilmaan fuutee am guuluma akkasii qabdi ijoolleen dabballee guduruu qabdi. Mataan aadani hawwaan mataan cibratti. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Aadaa kan qabnu akkamiin. Sun akka aadaa qabata. Akka aadaa Booranaa akka aadaa tan ta'eetiin akka sirna aadaa qabatan ta'a. Sun waan raba gadaan warra gadaa kanaan wal daangeessa jechuudha. Akka safuutti akka safuu ceeraa tan fakkeenya akka afaan miidiyaaleen dabarsanii dhageenya safuu ceeraa yoo jedhan ceer namaa dhabu nam dur jiruu saaluu dhabu aadaa abbaa ceeruu dhabu waan hin taane hojjechuu dhabu waan hedduu jira safuun ceera fokkoon waltajjite dubartiin tokko amma fuudhin deemtee yoo aatiin ergi yoo abbaan hin ergin bakki bira baate buluun safu aadaa irratti. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Aadaa kan qabnu. Sagantaan baay'ee gaarii akka malee dansa waan wayiillee nama hubachiisa waan wayiillee irra barata. Maqaan kiyya galgalaa jedhama. Guddina Booranaa magaalaa Yaaballaa jiraadha. Hojjetaa mootummaa waajjira hooggansa dabala. Gadaa Oromoo dhugumaa dimokiraasii haqa. Booranni akkuma beekamu Oromoo biraatti Booranaa fi Bareentuu jedhani. Booranaa fi Bareentuu jechuun Booranni hangafa waan ta'eef dursi Booranaatti yaamama. Bareentuun warra akka Arsii, Shawaa, Wallaggaa, Baalee, Jimmaa, Illuu warra kunini akka Gujii warra kun Bareentuudha. Kanaafuu Boorana Bareentuu sun Booranni hangafa Oromooti. Oromoo keessaa Booranni hangafaati. Akkasii beekama. Akkamiin biyya kajeella. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Waan guddoo gumii dubbachuu dandeenya. Waan yaadatti wal qabatee wanni safuu jedhan kunini ulaa Booranaatti ceera fokkoodha. Ceera fokkoodhani Booranni gosa ceera fokkoo tanaan beekamti. Fakkeenyaaf ceera fokkoo jechuun namni tokko ulaa Booranaatti ilmi Boorana ta'ee nam gannaanis dur jiru. Barcumaallee dur hin taa'u kun aadaa Booranaati. Nam eeginni gannaas dur jiraate dura kaata. Maandhaanii nam isaan gafaatii ceerti isa alfatti. Safuuni jedhamtuun inni Booran biraa ceera fokkoodha. Ceera fokkoon tun Booran biraa fuula guddoo qabdi. Fuula guddoo qabdi. Akkasitti Booranni aadaa tana ceera fokkoo tana fuula guddoo kennaaf akkasiin beekaman. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya. Akka Booranaatti jalqaba gada yoo ta'edha. Gada yoo ta'e gada Moojjoolee Bonayyaa ta'e Raabiyaa ta'edha. Booran keessatti warrum kanaatti warri gadaa ta'uun gadaan tun waggaa hedduu sirni dimokiraasii kaa'edhan kana gadatan irra dhufe. Sirri kun sirri dimokiraasii raamma addunyaan ittiin wal bulchituun gadaa Boorana tanirraa hundeeffame. Gadaa tanirraa burqee madditii sirni dimokiraasiitu gadatan. Wanni inni akkas ta'eef akka seer gadaatti gadaanii ceer qabdi, fokkoo qabdi. Fakkeenyaaf akka seer gadaatti waliin ijjeessa. Namni nama ijjeessa aada malee. Nama qaheedhanii horii 30 loon 30 sirra fuudhan. Seeri gadaa namni ijjeessa. Namni narrabsan. Namaa ceeranii namaa saalfatan. Hangafaaf maandhaanii wal kabajan. Dimokiraasii namni ittiin wal bulchan kunini gadaan duriyyuu abba gadaa jedhanii nam tokko gadaa yoo galgaloo gaafa inni abba gadaa Booranni guutuu cuftinu is jalaa bulu. Yoo abbaan gadaa hin taati jedhe dubbiin sun hin taatu. Yoo abbaan gadaa hin taatu jedhe dubbiin sun hin taatu. Akka inni jedhee garinni nam qajeela. Waan guddoo nurraa eegama. Oromoon wanni siin barbaaddu bilisummaa darboomuu feetu bilisummaa feeti. Bilisummaa sun immoo karaan itti Oromoo geessu tokkummaa. Kanaafuu waan cufaayyuu caalaa akka uummata Booranaatti akka uummata Oromootti wanni nu feenu uummati Booran jiru ha Oromoo ta'e uummati Wallaggaa Shawa jiru ha Jimma jiru ha Kunuunfeete Baalee Harar jiru akka inni tokko ta'uufi uummati Booranaa cuftinuu qophii jira. Ammallee kaayoon Booranaatu Booranni nagaa guddata. Nagaa jaalata. Yoo nageelli jiraatu misoomi jira.
yoo nageenyi jiraatu guddinni jira nu nam tokkollee tuquun feenu mirgi nama dhiibuun feenu immoo nam mirgi keen dhiibellee nam nu tuqellee nam laftee inni nu buqqisuuf yaalellee tokko taane Oromoo hundaanuu tokko taane harka wal qabanne seera gadaatiin seera amma laf jiru tokko taane tokkummaa guddinni uummata Oromootiif tokkummaa dagaagina afaan Oromootiif uummati Booranaa qophii qeerroon Booranaas amma qeerroo kula intanatti Booran biraa wanni kun qeerrooniti hayimedha ammoo Oromoo nam hayimaadha namni hayimaa kunin nam ce'uu danda'u nam wareebuu danda'a nam wadheechuu danda'u nam hayimaadha namni kaan kayima namni kaan jaarsa namni kaan ijoollee Booran biraan namni hagana qooda namni hayimaatiif namni jaarsaa harka wal qabate tokkummaa Oromoo tokkummaa Booranaa cimsuufi wanni duuba deebisan jiru. Maqaan kiyya Sukkaaree Godaanaa jedhanii iddoo nan irraa dhufe aanaa Dubluqiiti godina Booranaa. Hojiin tiyyi immoo horsiisee bulaa namuma daldalee bula. Kansanaa datenna milaala sakaasii ketenna dhahaga kan qabnu akkamiin qabna. Dhalootuma keenya irratti wanni kunini waan jireenya namaatiin wal qabataati. Seera tokkoon nam dhibii dhiisii dhiirsaaf niitii abbaaf ilmi yoo waliin kabajin yoo waliin saalin yoo waliin feesin jiraachuu hin danda'u. Ilmeen haadha ulfeessiti abbaa ulfeessiti nam ganni isa guddaa kasin dhalin ka ariyaa abbaa kan keetii cufayyuu in ulfeessan aadateen kee jirti. Haadha nama fakkeenya na dhalti ariyaan haadhatiyya hojjetii kana fuul keenna dhufti barcuma tokkin ka'aafu waan tokko dhaqe fuudhaaf maan jennaan kabaji waaqii waliin nam dhalachuu waan achii dhufe waan amma bari waan cuf lallaafisee baraan wal qabattee wanni cuf lallaafte malee aadaan keenya waan namtuuyyuu hin dubbatan. Dhahaga kan qabnu akkamiin kabiyya kajeella dhahaga kan qabnu akkamiin. Yoo sila namu wal sirbilee wal jala qaban tole namni cuftiin Oromoo fuula cufa seeruu fi kan barattettiin wal dhageettettiin isiin tokko taate seera addunyaa nutti bultuu jedhanii akka addunyaattu seera kun yoo wal ulfeessan Oromoollee sila kan beennellee wal barsiisee wal bare odoo akkasitti namni cufti deeme seerii keenya yoo sila hundalaalanii fuudhanii seeri ilmee waan ofii qabdi saala fokkoo waan ofii qabdi guddaa waan ofii qabdi raabii waan ofii qabdi gadaa waan ofii qabdi wanitu tartiibaan teettee koo jirtu yoo seera kan namuu akka Oromootti Itoophiyaa keessa namuu fuula cufaa jiru wal hubachiisee seera kan walti tokko tolche waan sila addunyaa nutti bultuu hedhetti dan akkas ilaala. Sambul ilmaambul dureetti ta'e dur warraabbul alkum qajeeli jaartii garaa booraa ta'e. Dilti jil Oromooti dilti jallisiiti godini yaa ballooti daldii siidiiti yaa ballooti. Eebbi qaba duub qaseedha eebbi qaba. Situuleen nagaa illee nagaa sooressi nagaa maayessi nagaa ijoolletti sutum nagaa ijoollee huccuun nagaa raabaa huusi nagaa huusi gosee nagaa gosi moorana sabboogoon nagaa fuloon nagaa fulaan Oromoon jirtu cuftii nagaa gadaa kunaa jaarsa walkanii guyyaa nu nagaa harroon nagaa harra yudayyuu baasoo nagaa dikeen nagaa digaluu baxxaarriin nagaa waareen nagaa waarsituu gumii cufan nagaa deertan nagaa deertalee dallee malee nagaa dallaa keen duraa duubii nagaa harrooteennan nagaa elkeennan nagaa elee bunaan nagaa elwayyi nagaa elwasiidaan nagaa Oromoo teen cuf garaa walti nagaa fuloon burraa nagaa burumee na saayyeen teenna nagaa saayyeen nagaa saasoon nagaa shakii nagaa majjiin nagaa sariin nagaa waa warri galaa buumee saree lukkuuduu nagaa borobaan nagaa boron mokormaa nagaa borontitti aanan raaftuun nagaa hostitti fi caadaattuun nagaa sidaamtitti bookidattuun nagaa dharriitu nagaa dharriitti burqaan nagaa yaabal loollee garbiin nagaa gobda gurraattiin nagaa gurri boorana garuttuu nagaa gobda gaarii nagaa gaarii nuun deemu nagaa gaarii nuun deemu boorana kan galaa fedhattii nagaa ila miilii nagaa miiloon teettu nagaa miilii deem nagaa ideemtichi nagaa deemtuun nagaa keessi qeen nagaa dhiira wayii keessummaa cifti sulleen nagaa womoleen nagaa iltan nagaa dibbeen nagaa dibbisee bookamsaa korma goobii nagaa gaarii goomman nagaa lubbuu nama hedduutiin deeman sibeerii cuftiin saatuu nagaa sibeerii bariin nagaa sibeerii malinuu nagaa fulaan sallan nagaa laduun shalan nagaa kantii laduu nagaa qaallu qaallittiin nagaa jaarsa jaallabii nagaa ayyichi nagaa wayyichi nagaa torbichillee nagaa
Turbaan bareettoo nagaa waaqi hammanne booraan baanu kan barii bunuu nagaa. Barsiisoti nagaa barattooti nagaa baratteen nu galti. Ijoollee teennaa karaan galaa nagaa nagaa. Aanaan keen nagaa caasaan keen nagaa mikirbeetiin nagaa firdibeetiin nagaa. Biiroon teen nagaa dhiiroo wayi dhiirii illee cuftinuu nagaa. Godinii keen nagaa booraan goduun nagaa bultoon nagaa bultiin teennaa nagaa. Mani kee cimnu kunuu namaa naa hunteettuu tunuu nagaa. Mani carii nagaa arbur nagaa ilcabbi nagaa burqaan nagaa burqituun nagaa darru nagaa qumbi nagaa. Qumbiin abbaa kennu kennellee nagaa. Ittiin haallee nagaa Oromoo teen itti isaatu nagaa. Oraa bulaa deebanaan nami qorii eebbis nuuraa lafa liibaan godinii aballo galti kiyyallee dhiidii aballo. Yoo beektan akkas beeka. Kan sanada tenna melala rufa licho tenna. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinittiin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Ejensicha kanneen argachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbila isaanii 0113 6924 0113 692058 haloo jechuu dandeessu. Guyyaa hojii fi sa'aatii hojiitti. Guyyaa hojii fi sa'aatii hojiin alammoo karaa lakkoofsa bilbilaa moobaayilaa 0911 86 dhimmoota koominikeeshinii ejensichaa argachuu dandeessu. Gaaffilee adda addaa isin nu gaafattan nuti daayireektara olaanaa ejensichaa gaafannee isinii deebisaa turreerra. Ammas yoo gaaffii qabaattan isinii deebisnaati gaafadhaa hirmaadhaa jecha. Akkasumas immoo taateewwan kana galmeessaa karaa fagoo deemuun isinirraa hin eegamu. Godinaan deemtanii aanaan deemtanii bakkuma jirtanitti ganda keessan deemtanii qondaala galmee kabajaa gandaarraa sartifikeeta fudhachuu dandeessu waan ta'eef taateewwan kana galmeessaa jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Isaan sun immoo kan isinii dhiyeessinu walaloodha. Walaloo kana kan nu dhiyeessu Seen Dabalaatii daawwadhaa. Eeyyee tooraan anis ergan iree argadhe mee ka'een waa jedha gudunfaa hiikkadhe. Hordoftoonni sagantaa kanaa fagoo dhiyoo martuu bakkuma jirtanitti ashama akkam jirtu. Qaamnoo mana jira yaadoo ala eegaa. Namni waan yaade dhabee eessaa irriba beekaa. Maal isaatu nama dhibnaan waa'ee hantuutaaf adurree ta'anii odeessu bara sareen qamalee boqqolloo atee geessu. Bar tokko na yaadadha daguuf yaadichan irree humnaan bu'aanuun jennaan saanduqa duwwaatti boonyee lafa cirree. Haa ta'u. Anuu yakkuu kun kutaatuun qabdu callisu utuu abbaan qarreen didin maaliif kooraa jallisu eebba baarsa ta'uun kun boodi isaan rakkisu. Gombisaatti hin galu abjuun amanii tuuluun. Caba salphina jamaa haadhoon walitti duuluun haadhoon allayyaa qiliitti akkam wal darbata cabuuf duu walitti bu'aa maalii argata. Yoon baasee bulgaa fadhe waan hin kophaata saase qilleensaaf bubbee miti duroo duun nu facaase. Meenaaf gudunfadhaa waa jennee darbinaati hayyuu ofii xiqqeessuun mallattoo salphinaati. Nuti wal gaarreffannee yoo faffaca'uu yaanne yartuun akkamitti naati akkamitti jiilti yoo tokkoomuu baanne. Nuti waliif gachana gaafa bal'oof rakkooti dhiiga keenya wal keessa ilmaan abbaa tokkooti. Yaada sirriif qajeelaa yeroo lafa keenyu walitti adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Haadhoon amma sababa xiqqoo funaaneettiin wal dhabu nu kan waliitii yaadee maaf quba wal hin qabu. Amma jecha hin taane jedhee wal madeessu ofittummaa maal godha dhaabee wal hin jabeessu. Jibba mataatti muree jaalala biqilchee gadda waliif gaddee gammachuu waliin ilchee. Gaarii waliif yaadee maaf wal hin simatu amma amatti muchoo baasee adheessee wal himatu utuu riqichin toliin laga ce'uun ni jira jedheen kophaa ofitti taa'ee gunguma fira. Mana tokko jaaruuf rakkoo dhufe obsuudha rakkoo dhufe furuuf suutaaf wal gorsuudha. Yoomuu wal ta'uudha wanti nu bareechu muka jal'ate iyyuu koobanii qajeelchu. Yoostu abjuun keenya deebii ga'a argata yoos namni facaasii waan facaase abdata. Yoo kana jabeessan adeemanii fagaatu kun hin jabaatu taanaan hooyi hooyi jechaadhuma jiraatu. As qabi achi qabii hin jiru jalaaf irri maaliifuu kamiifuu tokkummaa kana furmaanne sirri
yoo tokkummaan qabaatiin dirree jaalalaan turru galaana guddaa miti caancooyyuun qaxxaamurru adda ba'ee sirriitti wanti nuuf galu firaa wanti nu feenu marti tokkummaa keessa jira galatooma. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Hussein Dabalaa guddaa galateeffannaa kanneen waa barreessuu irratti dandeettii qabdan anaa dhufuun isin simannaati gara waajjira keenyaa dhuftaniin dhiyeessuu dandeessu. Akkasumas immoo yoo barreessitan nuti mataan keenya isinii dhiyeessuu dandeenya jechuudha barreessitanii yoo ergitanii. Kanuma hojii wal qabatee toora feesbuukii keenyaa irratti lataa waa isin gaafatee ture miti. Seera jechuun maal jechuudha isiniin jedhee ture. Seera jechuun kana jechuudha jettanii namoonni baay'ee yaada keessan kennitanii jirtanii. Egaa seera jechuun maal jechuudha kan jedhu nuti immoo ogeessa seeraarraa gaafannee waliigalasaa isinii dhiyeessinaa gara fuulduraatti torban har'aa ta'uu danda'a lamaan har'aa ta'uu danda'a. Isin ammasitti irratti hirmaadhaa rakkoon hin jiru. Gaaffii qabdanis ammas nuun ga'uu dandeessu. Nuti immoo ogeessa seeraarraa gaafannee isinii dhiyeessina jechuudha. Egaa kan nuti har'aaf jennee qabannee dhiyaanne kan ammaatti daawwattan fakkaataa waan nu wajjin turtaniif waan nu daawwattaniif waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffannaa. Torban immoo sagantaa wal fakkaatu walitti deebinaa hanga torbanitti nagaatti isiniin jenna. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa.